biyya gama tokkoon ardii Eeshiyaa keessatti gama kaaniin ardii Awurooppaa keessatti argamtuu fi ardii lamaanuu kan kooti jettee waamuu dandeessuudha. Biyyattiin guddina diinagdee ammayyaa'aa waan qabduuf meeshaa waraanaa oomishuunis ta'e hidhachuudhaan kattaa jalqabaa irratti argamtuu fi akkasumas tarkiin uffata biyyattii keessatti oomishamtuu sadarkaa jalqabaa irra jiraachuu irraa kan ka'e mana buutikii keessatti uffata Turkii jedhamuudhaan waamamti. Guddina industirii filmiitiinis biyyattiin beekamtii guddaa qabdi. Keessattuu diraamaa jaalalaa walitti fufaa ta'ee fi sagantaa televizyiinaa irratti guyyaa guyyaadhaan deemuudhaan waan beekamtuuf biyyoottan Ameerikaa fi Hindiitti aantee sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Bal'inni lafa biyya Turkii 3% ardii Eeshiyaa keessatti kan argamuu fi 97% immoo ardii Awurooppaa keessatti argamti. Kana malees balballi ulaa galaanaa ardii Awurooppaa fi Eeshiyaa gargar qoodu magaalaa guddoo biyyattii keessa qaxxaamuree waan darbuuf kana malees bahara gurraachaa fi diimaan iddoon itti ol daangeessu gamoorraa yeroo gadi daawwatan haala nama hawwatuun sirriitti miidhagee waan mul'atuuf kana malees dildii dheeraa addunyaa teenyaa jedhamuun kan beekamuu fi rarraafamee kan hojjetame magaalaa tana keessatti waan argamuuf daawwattoonni addunyaarraa walitti baba'an baay'inaan daawwannaafis ta'ee suuraa fi viidiyoowwan yaadannoo cidhaatiif ol kaa'aman namoonni baay'een addunyaarraa daawwannaaf kan filatanii fi waa sadii iddoo tokkotti argachuu danda'ama jedhamee namoottan baay'eedhaan filatama. Fakkeenyaaf wantoonni gurguddoon iddoo kanatti argaman Hayaa Soofiyaa Masjid jedhamee kan beekamuu fi Fosforas Dildii akkasumas gamoo umrii dheeraa qabuu fi Galataa Maamaa jedhamuudhaan beekamu giddugalli daldalaa guddaan balbala 21 qabuu fi wantoota gurguddoo iddoo kanatti argaman keessaa Fosforas Dildiin biyyoonni addunyaa baay'een biyyoottan biroo kan ittiin wal qunnamanii fi yaadannoowwan seenaa gurguddoo qabaachuudhaan beekama. Fakkeenyaaf biyyoottan gurguddoo utubduu diinagdee addunyaa taate tan akka Raashiyaa fi Yuukireen, Roomaaniyaa fi Bulgaariyaan kan ittiin wal qunnamanii fi Roomaaniyaa fi Bulgaariyaan kan ittiin addunyaa biroo qunnamanii fi akkasumas buufata guddaan doonii biyya Chaayinaa keessatti argamu Shaangaay jedhamee beekamu buufata doonii guddicha Rootardaam jedhamu bira gahuudhaaf balbala kana fayyadamanii wal qunnamu. Biyyattiin meeshaa waraanaa gurguddoo addunyaadhaaf gurguruun kan beekamtuu fi kanarraayis galii gurguddaa waggaatti doolaara biiliyoona 7 ol argachuunis beekamti. Uffanni adda addaa biyya Turkii irraa galu baay'ee qaalii waan ta'eef kuwaalitii waan ta'eef ardii Afrikaa keessatti baay'ee beekamtii qabaachuu baatus biyyoottan Awurooppaa keessatti baay'inaan gabaaf dhiyaachuudhaan beekamu. Turkii kuwaalitii addunyaaf dhiyeessuunis addunyaarraa sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Diraamaa fi filmiiwwan garaagaraa biyyoottan 150 oliif afaan isaaniitiin hiikamanii biyyoottan gara hundatti jaalatamummaa guddaa qaba. Kana malees nyaanni mimmi'aawaan garaagaraa kanneen akka mushabbahaa, baqlaawaa fi halaawaa kalaqa biyya Turkii jechuun ni danda'ama. Masjidni Hayaa Soofiyaa jedhamuun beekamu seenaa ajaa'ibaa kan qabuu fi yeroo yeroodhaan seenaa isaa qorachaa wal mormiin hawaasaa keessatti waan baay'atuuf bulchitoonni haaraa dhufan hundi labsii garaagaraa irratti baasaa yeroo barbaadan tajaajila muuziyeemii, yeroo barbaadan tajaajila masjidaa, yeroo barbaadan tajaajila warra amantaa kiristaanaa aangoo isaanii fayyadamanii olii gad oofaa seenaa masjidoota biroo irratti dhagamee hin beekamne keessummeessuun kan beekamudha. Fakkeenyaaf gamoon kun mana amantaa kiristaanaa ta'ee tajaajilaa utuu jiru waldhabbiin seenaa masjida kanaa qorachuudhaan hawaasa gara lamaanii amantaa musliimaa fi amantaa kiristaanaa irraa keenya kan jedhu jabaachaa waan dhufeef warri kan musliimaati jedhu irra baay'achaa dhufnaan aangoo irra yeroo saniif kan ture kan warra musliimaa akka ta'u labsii baasee ture. Kanaanis waggoottan hedduuf erga tajaajileen booda akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1935 balaa kirikira lafaa uumameen gamoon kun diigame. Ammas deebisanii ijaaruuf jennaan wal mormiin ammas jabaate. Yeroo sanitti aangoo irra kan ture Turkii ammayyoofte kan ijaaruu danda'e jedhamee kan dhaadeeffamuu fi maqaan isaa Mustafaa Kamaalaattaa jedhamuun kan beekamu ture. Innis wal mormii waldhabbii hawaasaa kana tasgabbeessuuf yaadee gamoon kun tajaajila amantii lamaanuu kan nuu dhiisee seenaan isaa barreeffamuun keessa kaa'amee tajaajila muuziyeemii yookaan immoo daawwannaaf haa oolu jechuudhaan labse. Kanaanis hanga yeroo dhiyootti waggaa 80f tajaajila kannaa erga tureen booda yeroo ammaa aangoo biyyattii qabatee kan jiruu fi Rasiib Tayyib Erdoogaan kan jedhamu akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2020 irratti masjidni Hayaa Soofiyaan deebi'ee gara tajaajila masjidummaatti haa deebi'u jechuudhaan labsii baase. Gamoon kunis yeroo ammaa baay'ee miidhagee hojjetamuudhaan ol dheerinni gamoo isaa walakkaa teessee yeroo ol ilaaltu ol fageenya meetira 55 irratti kan argamu guutumaan guututti warqiin akka uwwifamuu fi akkasumas irra baay'een keessa isaa warqiidhaan haa ijaaramu jechuudhaan labsa baasanii haala kanaan ijaaraniiti jiru. Haala kanaan gamoon kunis seenaa ajaa'ibaa kan qabuu fi kanaan boodas Hayaa Soofiyaan tajaajila masjidummaa kannaa hanga dhumaatti haa turu jeen nagaa koodhaan madda nagaan tura.